Shalom, shalom nagaan isiniif baay'eetu akkuma argaa jirtan kunoo xaafii miidhaa kannaa jiru isa kanadha. Mana baaburaa jirra sa'aatii ammaa jechuudha. Kooftaan isin haa eebbisu. Bunaan raasinnee fe'uudhaaf jennaa jechuudha. Eebbifamaa. Tole nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu maazir. Ijoollee biyya ambaa ta'anii karaa toora Imoo obboleessa keenya gammachiisiidhaan gargaarsi kun karaa isaadha kan isin qaqqabe. Mee ijoollee isin bira dhaabbatan kana gola ormaa keessa ta'anii haala rakkisaa keessa ta'anidha kan isaan isin bukkee dhaabbatanii lammii koo bira nan dhaabbadha jechuudhaan kan isaan isin bukkee dhaabbatan. Mee maal jettanii eebbistuu maaltu isinitti dhagahame? Mee gargaarsi kun isinii taasifamuudha? Gargaarsi kun naa taasifamuudhaan baay'ee gammadeera. Yeroo maqaan kun waamame dheengaddumaan gammadee ammayyuu bismillah Sagalee keessan ol kaasa. ammayyuu ammarraa kaasee bismillah irraa marra ijoollee warra danaa nu gargaara. Isin amantiin keessan Musliimii musliimadha? Eeyyee. bismillah rabbi isaana gargaaru rabbi isaana yaadatu buddeena guddaadhaan jireenya guddaadhaan dirijjitii guddaadhaan kaampaanii ta'u turistii ta'u dhimeen keessan dheerachuu riskiin keessan bal'achuu jarammoo bismillah rabbi isaana eegu rabbi isaana tiisuudhaaf isaan dhaqanitti isaana eegu abiddi isaanirraa qabbana harka namaa keessaa rabbi isaana baasu biyya isaaniitti nagaadhaan isaan agashuu lafa jiraatanitti rabbi isaana jiraachisu isin immoo rabbi isinaa jiraachisu iddoo guddaa rabbi isinaa kaawwatu dhibeen keessan dheeratu warra nu yaadate wanti nagaan isaana yaadatu jireenyi isaana yaadatu aafiyaan isaana yaadatu imaaniin isaana yaadatu riskiin isaana yaadatu dhibeen keessan dheeratu ammayyuu guddadhaa mul'adhaa isin immoo mataa keessan danda'ati nama gargaaru rabbi isinaa taasisu Allahumma salli. Tole tole galatoomaa fayyaa ta'a. Tole nagaan isiniif haa ta'u. Maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftan? Addanumadha? Amantiin keessan maalidha? Ortodoksiidha? Mee amantiidhaanii nagaan kutaan utuu hin qoodini gargaarsa kana ijoollee waldaa fayyinaa keessa jiranidha. Toora Imoo irraanii karaa wangeelaawwii gammachiisiidha kan isin dhaqqabe. Yeroo darbees taa'isanii turanii ammas dabalata isiniif godhanii jiru. Mee maal jettume? Kamitti galateeffattume? Waaqayyoommayyuu fayyaa isaaniif haa kennu. Waaqayyo sanaa eegu. Waaqayyo bakka isaan jiranitti duukaa deemee haa eegu. Atis fayyaa kennuuf, jireenyaa kennuuf, hamaa famtuu isaaniirraa eegu. Hamaa famtuu isaaniirraa eegu. Egaa kanuma isaanii eebbisa gaana. Tole galatoomaa fayyaa ta'a. Barri 2015 bara gaarii bara milkaa'inaa isiniif haa ta'u. Bara Ameen. tole. Eeyyee. Tole ababba nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Mee ijoollee biyya ambaatii karaa toora Imoo karaa wangeelaawwii gammachiisiidhaanii gargaarsa kana isinii gochuudhaanii isin bira dhaabbatan kana mee akkamitti eebbistu? Mee maaltu isinitti dhagahame? Mee gargaarsa kana argachuu keessanitti? Waaqayyo jireenya isaa isaanii baraatu. Dhibba bara baraatti eebbifa kan Sagalee keessan ol kaasaa. jireenya bara baraa isaanii bakkeetti dhibba sabalabbaa isaanii bakkeetti waaqayyo jechuudha. Tole eebbifamaa. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Mana minaanni kun galutti eebbi waaqayyoo galu. Ameen. Mana minaanni kun galutti eebbi waaqayyoo galu. Ameen. Qoda bukoon duwwaa hin ta'in. Ameen. Abaarsa irraa cabsineera. Ameen. Abaarsa cab. Ameen. Mana minaanni kun galurraa abaarsa cab. Ameen. Hiyyumna cab. Ameen. Hiyyumna cab. Ameen. Abaarsa cab. Ameen. Abaarsa cab. Ameen. Cabsineerra haa cab. Ameen. Cabsineerra haa cabu. Ameen. 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 Ameen.